Bareedinaa fi qulqullina fayyaaf tahee fuula keenya haala salphaa taheen qulqulleessuuf akkasuma wantootni barbaadan kan irra jiraatan keessattuu jechuun dibatoota maallaqa guddaa baasnee faayidaan alaa finniisaa fi rakkoolee maadiyaatiin saaxilamuun alatti mana keenya keessa teenyee karaa salphaa taheen akkamitti akka ofirraa ittisnu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuuni Oromoo koo guutuu dirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin viidiyoo gabaabduu xiqqishuu qabadhee isiniif dhufe osoo isinitti hin dheeressin wantoota hedduu isin barbaachisu jireenya kanarratti maallaqa isiniif qusatu akkasuma bareedina fuula keessanii waan hedduu wal qabate qulqullina fuula keessaniifis tahee laafinsaa ittisaa dullummaa umrii malee fi shontuura akkasuma immoo tuyyuu finniisaa fi maadiyaatii walumaa galatti waan hunda fuula keenyaaf gaarii ta'e qabadhee isiniif dhufe. Isin hanga xumuraatitti viidiyoo kana jala buutanii ilaaluudhaan viidiyoo daqiiqaa xiqqishuu tan osoo hin hafin mallattoo laayikii cuqaasuun akkasuma immoo tuyyuu bareedina fuula keenyaa ittisuuf jecha mana keenya keessatti kan qopheeffannu jechuudha. Yeroo hedduu namoonni hedduun mana keessatti inni hifattanii kan asitti argitan haala salphaa ta'eef karaa salphaa taheen jechuudha. Fuula keenya jalqaba irratti saamunaan dhiqannee qulqulleeffannee bareechifannee kan tolfannudha jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mana keenya keessatti wantoota walitti makamu dibachuu ni dandeenya. Akka fakkeenyatti dinnichaa akkasuma immoo tuyyuu dinnichaa quncifnee haala salphaa taheen qulqulleessine hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kan walitti deebinu ta'a. Isin hanga dhumaatitti viidiyoo kana ilaaluudhaan subscribe, like, share. Osoo isinitti hin dheeressin cuunfaa loomii, cuunfaa dinnichaa fi akkasuma cuunfaa timaatimii erga walitti maynee deebine daa'ima jechuudha kan amma fudhannu. Qulqullina fuula keenyatiifis tahee wantoota fuula keenyarra jiran haala salphaa taheen balleessuuf karaa filatamaa fi bareedaadha. Maallaqa keenya kan nuuf qusatu jechuudha. Itti aansuun jeelii akkasuma mootuyyuu namoonni biyya jirtan hargisaa argachuu ni dandeettanii jeelii hargisaati. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sagalee addaan kutee sababni deddeebuuf namoota hedduutu haasaa dheeressitaa haasaa baay'isa qeeqa isaanii jechuudha. Kanaaf maatii kiyya waan ta'aniif jecha waan isaan jibban xiqqoo irraa hir'isa akkasuma jidduutti sagalee kiyya yeroo hojjedhu isinii yaadan akka isinii galu isiniin jedha. Warroonni ammoo osoo hin hifatin sagalee dhageeffattan hedduu galatoomaa isin jaalladha. Warri hifattanillee dhiifama of kolchaa isin jaalladha isin kabaja isiniin jedha. Akkuma asitti argitan kana erga waliin maynee jennee fuula keenya jalqabaaf dhiqannee qulqulleessinee fuulli keenya yogguu gogaa tahee jedhe dibannee daqiiqaa 20 hanga 30 akkuma walitti makaa kamiyyuu fuula keenyaaf dibannutti kan dibannudha jechuudha. Asirratti wanni isin gadi fageenyaan sirriitti hubattanii beekuu qabdan bishaan oowwaa taheen yookiin ammoo jiddu galeessa kan fuula keenya hin gubneen ofirraa dhiidhee ergasii qabbanaayaan lolla'anna jechuudha. Sababni isaa saamunaa malee dhiqanna gaafa wantoota kana dibannu jalqabaaf saamunaan dhiqannee qulqulleessina. Sababni bishaan qorraan dhiqannuu fi akka gogaan keenya deebi'ee cufamuu fi erga sanii ammoo tuyyuu zayituunan fuula keenya guyyaa waan kana dibanne galgala goonee maasaaja goonee ittiin rafna jechuudha. Maasaajni fuula keenyaaf hedduu barbaachisaa fi filatama. Bareedina fuula keenyatii fi akkasuma akka boqoon keenya hin jiine akka hin shunturree fi umrii malee lumma umrii malee nurraa ittisuuf baay'ee nu gargaara. Kana qofa osoo hin ta'in ifiinsa fuula keenya miidhagina hedduu bareedaa tahee fi akkamitti fuula keenya akka kunuunsifannuu fi yeroo hunda fuulli keenya cululuqee akka taa'u akkasuma boqoon keenya osoo hin jigin akka taa'uu fi afaan biraan akka hin shushunturre nu gargaara. Kanaaf viidiyoo har'a isinitti hin dheeressine viidiyoo gabaabduudha. Hundi keessan ilaaltanii sheer walii gochuun warroonni maatii koo taatan hundi galatooma. Warri viidiyoo adda addaa nagaa fattan maatii kiyya haaraa taatan viidiyoo kiyya jala gabboo alaalaa waan hunda ni argattan jechuudha. Horaa bulaa viidiyoo 300 jala kalaa'ee jira waan ta'eef